Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa miidiyaa wirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin ani Lubee Girmaati. IGAD waldhabdee tibbana Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa gidduutti uumamee fi waraana Sudaan keessatti deemaa jiru irratti mari'achuudhaaf yaa'ii addaa waamee jira. Dura ta'aa IGAD kan ta'an pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Geelee walgahii amajjii 18 bara 2024 Ugaandaatti gaggeessuudhaaf karoorfame kana irratti biyyoota miseensa ta'an akka argamanii affeeranii jiru. Yaa'iin kun waliigaltee ulaa galaanaa Itiyoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallatteeffame hordofee waldhabdee Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumame furuudhaaf ni mari'ataadhaan eegamaa jira. Amajjii tokko bara 2024 Itiyoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee wal hubannaa Itiyoophiyaan ulaa galaanaa kiiloomeetira 20 humna galaanaa itti ijaarrattu akka qabaattu taasisuu fi Somaalilaandiif ammoo beekamtii idil addunyaa argamsiisu mallatteessisuun isaanii ni yaadatama. Kana malees walgahiin IGAD kuni waraana Sudaan keessatti eebila bara 2023 raayyaa ittisa Sudaanii fi humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti uumame irratti waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka irra gaamu kaayeffate. Yaa'iin addaa IGAD kuni hooggantoota biyyoota miseensa IGAD akkasumas bakka bu'oota gamtaa Afrikaa fi michoota idil addunyaa ni hirmaachisa jedhamee jira. Wanciin yeroo hundaa qulqulluu fi kennaa uumamaa taatee turteetti kan jedhan ministeera muummee Federii Dr. Abiy Ahmedidha. Dr. Abiy Ahmed gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka heeranitti kennaa uumamaa dinqisiisaa simatanii kunuunsuu fi misoomsuun hojiilee nurraa eegamanidha jedhan. Akkasumas adeemsa ijaarsa mandara ikkoo turizimii daandii wancii keessatti lammiilee 8,000 aga 12,000tiif carraan hojii uumamus Dr. Abiy ibsanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa gurguddoo hojjetaman keessaa daandiin kiiloomeetira 43, ibsaan daandiirraa kiiloomeetirri 35 fi dhiyeessiin humnaa riqichi meetira 72 fagaatuu fi manneen barnootaa ijaaramuu heeranii jiru. Dargaggoonni naannawichaa hojiilee misoomaa gurguddoon gaggeeffamaniin diinagdee uumamaa jirurraa fayyadamoo ta'aa jiraachuu ibsanii hawaasni naannawichaa carraa fayyadamummaa bal'aa argachuus himanii jiru. Konkolaachisaa ambulaansii waldaa fannoo diimaa Itiyoophiyaa naannoo Tigraay damee Imbaasnaayitii kan ta'e Walduu Argaawwii rasaasa namoota eenyummaan isaanii hin beekamne irraa itti dhukaafameen ajjeefamuu waldaan fannoo diimaa beeksise. Konkolaachisaan kun lubbuu haadha deessuu tokko baraaruudhaaf konkolaachisaa osoo jiruu itti dhukaafamee ajjeefamuun ibsamee jira. Abbaa ijoollee 6 kan ta'e konkolaachisaan kun amajjii 10 bara 2024 galgala naannoo sa'aatii 5 fi daqiiqaa 20tti ulfoo ciniinsuun qabate fiduudhaaf ogeessa fayyaa waliin gara ganda addaa Hedam jedhamu imalaa utoo jiruu ajjeefamuu waldichi ibsa gaddaa baaseen beeksisee jira. Waldaan fannoo diimaa Itiyoophiyaa ajjeechaa hojjetaa isaa irratti raawwatame kanaanii gaddi itti dhaga'ame kan ibse yoo ta'u haleellaa hojjetootaa fi ambulaansota isaa irratti yeroo garaagaraatti raawwatamaa jiru fudhatameen qabu jedhee jira. Qaamni kamuu hojjetootaa fi qabeenya waldichaa irratti haleellaa raawwachuu irraas akka of qusatu hubachiisee jira. Kutaalee magaalaa Boolee fi Qiirqoositti yeroo adda addaatti kan sassaabame meeshaaleen shiishaa 10,000 olii fi baalli sammuu adoochuu kiiloogiraama 70 dhabamsiifamuusaa poolisiin magaalaa Finfinnee ibse. Dhimmoota yakkii akka babal'atan taasisan irratti xiyyeeffannaan hojjechaa akka jiru poolisiin magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru beeksisee jira. Baatii muddee qofaa kutaalee magaalaa 11 keessatti seeraalota shiishaa xuuchisan irratti tarkaanfii fudhatameen meeshaalee shiishaa itti xuuchisan hedduu qabuusaa poolisiin beeksisee jira. Guyyaa har'aas kutaalee magaalaa Boolee fi Qiirqoositti meeshaaleen shiishaa 10,550 fi baalli sammuu namaa adoochuu kaanaabis jedhamu kiiloogiraama 70 qaamoleen dhimmi ilaallatu fi jaarsoliin biyyaa bakka argamanitti dhabamsiifamanii jiru. Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Boolee gargaaraa komishinara Admaasuu Ifaa akka dubbatanitti eeruu uummataarraa dhufu ka'umsa godhachuudhaan iddoowwan yakki akka uumamu sababa ta'anitti opereeshinii taasisuudhaan meeshaaleen shiishaa 5,580 dhabamsiifamuu isaanii ibsee jira.
Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Qiirqos gargaaraa komishineraa Daammanaa Tasfaayee akka dubbatanitti seeraalummaa fi yakkoota magaalittiitti mul'atan ittisuudhaaf opereeshinii seeraloota kutaa magaalichaatti shiishaa xuuchisuu isaanii irratti yeroo adda addaa taasifameen meeshaaleen shiishaa 4,970 qabamuu isaanii dubbatanii jiru. Magaalaa Finfinneetti daayirektarri quunnamtii uummataa itti aanaa koomaandara Maarqos Taaddasaa gama isaaniitiin poolisiin Finfinnee nageenyaa fi tasgabbii magaalichaa mirkaneessuudhaaf hojii hedduu hojjechaa akka jiranii fi hojiilee hojjetamanis bu'aa argamsiisuu isaanii ibsanii jiru. Gamtaan Awurooppaa fi tumsitoonni isaa buqqaatota biyya keessaaf deeggarsa waaraa taasisuudhaaf piroojeektiin birrii biliyoona 2.7 ifoomee jira. Piroojeektichis naannolee Amaaraa, Tigraay, Beenishaangul Gumuzitti sababoota garaagaraatiin lammiileen buqqa'anii fi hawaasa naannawaa ollaatiif deeggarsa waaraa taasisuudhaaf kan tumsudha jedhamee jira. Piroojeektiin kun dhaabbata godaantota idil addunyaa, dhaabbata gargaarsaa Jarman, eejensii walta'iinsa misoomaa Xaaliyaanii, waldaa qaxxaamura diimaa Deenmaarkii fi waldaa qaxxaamura diimaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan kan hojiirra oolu ta'uun ibsamee jira. Hojiirra oolmaa sagantichaas naannawaalee filatamanitti sababa walitti bu'iinsaatiin kanneen miidhaman buqqaatota olaanaa yookaan godaansa deebitoonni kan jiran ta'uu ragaan Itoophiyaatti gamtaa Awurooppaarraa argame ni mul'isa. Oduu biyya alaatiin ammoo hoogganaan hidhattoota Huutii Mohammed al-Bukhaayti haleellaa biyyoota lixaa irratti gaggeeffame hordofee US fi UK akeekkachiisanii jiru. Biyyoota kanaan Yemen irratti haleellaa banuun seenaa isaanii keessatti maraatummaa olaanaa ta'uu dhiyootti ni hubatu kan jedhanii fi Ameerikaa fi Biritan muuxannoo isaanii amma duraarraa bu'aa akka hin arganne osoo beekanii Yemen irratti waraana banuun dogoggora hojjetaniiru jechuudhaan X gubbaatti maxxansan. Ammaan tana addunyaan filannoo lama qofa qaba kan jedhan hoogganaan hidhattoota Huutii kun yookaan miidhamtoota duguuggaa sanyii waliin dhaabbachuu yookaan warra badiisan dalagu waliin hiriiruudha jedhanii jiru. Ibsa dubbii himaan hidhattoota kanaa kennan jedhameen ammoo Huutiin dooniiwwan Israa'el waliin hidhata qaban kamuu haleeluu akka itti fuftu ibsamee jira. Yeroo US fi UK'n qindoominaan Huutii irratti haleellaa qilleensarraa bananii jiran kanatti aangawoonni Yemen akeekkachiisanii kan turan yoo ta'u itti aanaan ministeera dhimma alaa Huutii Hussein al-Izii TV Yemen al-Masraatti dubbatanii jiru. Weerara maal na dhibjiidhaan gaggeessaa jiraniif US fi UK'n gatii guddaa baasuuf jirus jedhanii jiru. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduu guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaan waliin turu.